Akkam jirtu daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo sadii kanan guyyaa irraaf isiniif qabadhee dhufeen isinitti hima. Jalqabarraa hangafoota oduutiin eegaluun itti aansuudhaanis bal'ina isaa kanaan isinitti himu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin yeroo ammaa kana balaa ibiddaa Kaalifoorniyaatiin wal qabatee odeeffannoon Ameerikaatti sodaa fi rifaatuu cimaa guddaa uumee ba'aa jira. Kunis ogeessonni ittisa balaa ibiddaa fi ogeessonni raaga haala qilleensaa odeeffannoo Ameerikaa sodaa fi raafama cimaa keessa galchu baasaa jiru. Ogeessonni ittisa balaa ibiddaa fi ogeessonni raaga haala qilleensaas odeeffannoo isaan gadhiisaniin ibidda kana kan to'annu mitiiti. Inumaayyuu ibidda kana kan garmalee hammeessu bubbee cimaan dhufaa jira jechuudhaan ibsanii jiru. Haalli qilleensaa hammaannaan naannoon Los Angeles guutuun balaa ibiddaa kanaaf saaxilamuu akka danda'u akeekkachiisaniis jiru. Yeroo ammaa kana biyyoonni garaagaraas ogeeyyota ittisa balaa ibiddaa gara Ameerikaatti erganii Ameerikaa gargaaraa jiru. Dhimma kanarratti odeessa bal'aan isiniif qabadhee jira. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya lammaffaatiin Liibiyaatti hidhattoonni baqattoota ukkaamsuun dararaa hedduuf saaxilaa jiru. Baqattoota Liibiyaa keessatti ukkaamsamanii balaaf saaxilamaa jiran keessaa tokko kan taate lammiin Itoophiyaa Naayimiyaa Jamaal jedhamtu ishee tokko yeroo taatu, lammiin Itoophiyaa Naayimiyaa Jamaalis huccuudhaan afaan ishii hidhamee funyoodhaan qaamni ishii hidhamee yeroo dararamaa jirtu kan agarsiisu suuraa fi viidiyoonis baheetu jira. Suuraa fi viidiyoo intala isaanii dararamaa jirtu kan argan maatiin Naayimiyaas maal jedhanii baqattoonni kunoo haala akkamii keessa jiru kan jedhu gabaasa bal'aan isiniif qabadheera. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan xumuraatiin Tibbanaa Yuunivarsiitii Ambootti barattoonni hiriira ba'uun komii qaban ibsatanii jiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo maaliif hiriira ba'an kan jedhus gabaasa bal'aan isiniif qabadhee jira. Haga dhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan dhugaataan kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtullee tuquudhaan yeroo nuti viidiyoo haaraa gadhiisnutti mallattoon nootifikeeshinii yookiin mallattoon beeksisaa akka isiniif galu godha. Amma gara gabaasa bal'aattan darba. Oduu keenya jalqabaatiin balaan ibiddaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa magaalaa Los Angelesitti ka'ee hagammaatti miidhaa gurguddaa qaqqabsiisuun isaa ni yaadatama. Yeroo ammaa kana immoo balaa ibiddaa kanaan wal qabatee odeeffannoon Ameerikaatti sodaa fi raafama cimaa uumuu ba'aa jira. Kunis ogeessonni ittisa balaa ibiddaa fi ogeessonni raaga haala qilleensaa odeeffannoo Ameerikaa sodaa fi raafama keessa galchu gadhiisaa jiru. Ogeessonni ittisa balaa ibiddaa fi ogeessonni raaga haala qilleensaas odeeffannoo isaan gadhiisaniin ibidda kana kan to'annu mitiiti. Inumaayyuu ibidda kana kan garmalee hammeessu bubbee cimaan dhufaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Bubbeen kunis dhumnaanii ibiddicha garmalee qabsiisuudhaan balaa kana hammeessee miidhama cimaa hordofsiisuu danda'a jechuudhaan odeeffannoon isaan gadhiisaa jiran kan duraa caalaatti dhimmi ibiddichaa Los Angeles kun sodaa fi rifaatuu guddaa uummatatti uumee jira. Ergaa odeeffannoo dhaabbanni raaga haala qilleensaa Ameerikaa baaseenis bubbee cimaan kun guyyaa kibxata har'aa kana irraa eegalee sirriitti dabaluu danda'a jechuudhaan bubbeen kunis sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 80 hanga 120 adeemuu danda'a jechuudhaan ibsanii jiru. Magaalli Los Angeles ji'oota 8 darbaniif rooba utuu hin argatiin turuun ishii haalli qilleensaa isaa goggogaa ta'uunsaa fi bubbee cimaan jiraachuunsaa balaan ibiddichaa akka hammaa taasisee jira. Balaan ibiddaa torban tokkoof ture kunis hagammaatti lubbuu namoota 25 galaafachuusaa maddeen odeeffannoo garaagaraa kan beeksisaa jiran yeroo ta'u, qabeenyi doolaara biliyoonaan lakkaa'amu barbadaa'uunsaas himamee jira. Namoota balaa kanaan du'an keessaas namoonni 8 naannoo balaa ibiddaa Paasifiik Paalisaadaaritti qabateen akka du'an kan beekamu yeroo ta'u, manneen 12,000 ol ta'anis gubatanii jiru. Amma kaleessa galgalaattis jiraattonni 100,000 ol ta'an naannoo isaanii gadhiisanii akka ba'uu qaban kan itti himamaa jiru yeroo ta'u, bubbee haaraan ka'uu akka danda'u beeksifamuu isaa hordofee jiraattonni ammallee naannoo isaanii gadhiisanii gara naannoo biraatti akka baqatan ergaan isaan qaqqabaa jira. Ibiddichi to'atamuu dadhabuusaa fi itti fufuu isaa hordofee bulchitoonni naannichaa naannoowwan uummanni baay'inaan jiraatu kan akka Paawulgeet Muuziyeemii fi Yuunivarsiitii beekamaa Ameerikaa kan ta'e Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa fa'aa bakkeewwan magaalittiif ijoo ta'an barbadeessuu danda'a sodaa jedhu akka qabanis ibsaa jiru. Ibiddichi to'atamuu dadhabuusaa fi bubbee haaraan ka'uuf jiru sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 80 hanga 120 deemuu danda'uu isaatiin Kaalifoorniyaan sodaa cimaa keessatti kufteetti. Bulchaan Kaalifoorniyaa Gaaviz Niwus gaaffii fi deebii televezyiinii NBC waliin godheen ibiddichi akkamitti akka ka'uu danda'e qaamolee walabaatiin akka qoratamu ni gaafanna jedhaniiru. Dabalataanis Gaaviz Niwus balaan ibiddichaa cimaan tibbana Kaalifoorniyaatti ka'e kuni balaawwan hamaa Ameerikaatti ka'an keessaa warra ciccimaa keessaa isa tokkodha jechuun baasiin sababa ibiddaa kanaatiin ba'aa jirus baay'ee olaanaadha jechuun dubbatanii jiru. Dabalataanis hoogganaan kutaa bulchiinsaa Kaalifoorniyaa Gaaviz Niwus TV NBC irratti akka dubbatanitti ibiddicha to'achuu waan humni isaanii danda'u hunda gochaa jiraachuu isaanii ibsanii hagammaattis namoonni 14,000 ta'an ibiddicha dhaamsuu irratti hirmaachuu himanii. Dabalataanis baay'ina eegdota biyyoolessaa ittisa balaa kana irratti hirmaatan dachaan daballee jirra. Dhiyeessii isaaniitiinis namoonni baay'inni isaanii 16,180 ta'an kan isaan gargaaran jiraachuu ibsanii jiru. Yeroo ammaa kana bulchitoonni Ameerikaa garaagaraa fi biyyoonni garaagaraas kanneen akka Meeksikoo fi Yuukireen ogeeyyota ittisa balaa ibiddaa gara Ameerikaatti ergaa jiru.
Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidenis gama isaaniitiin balaa ibiddaa kana to'achuun manni maree Ameerikaa waan isarraa eegamu hunda gochuu qaba jedhanii jiru jechuun raadiyoon sagalee Ameerikaa VOA'n gabaasee jira. Seeneetarrii Dimokiraatotaa Adam Schiff immoo pirezidaantiin dhufuu naannoo sun deebisee hundeessuu fi ibiddichis kan itti fufu taanaan ibiddicha to'achuu waan gochuu qabu mara hunda keenya waliin waltumsuudhaan gochuu qabas jechuudhaan erga ibiddichi to'atames dhimma ibiddichaa kan qoratu qaamni walabaa hundaa'uudhaan ibiddichi akkamitti ka'e itti aanes maaltu uumame tarkaanfii fudhatamee maalidha kan jedhu ni qoratamas jedhee jira. Bulchiinsota Ameerikaa keessatti dhiibbaa guddaa uumuun beekaman keessaa tokko kan taate Kaalifoorniyaa balaa ibiddaa erga ishii mudatee guyyaa 6 kan guute yeroo ta'u bakka teessuma industirii fiilmii Hooliwud illee kan taate Los Angeles balaa ibiddaa kanaan miidhame hedduu keessummeessuu ishee kan ibsee dhaabbanni First Post gabaasa isaa keessatti agammaatti balaa ibiddaa kanaan namoonni lubbuu isaanii dhaban 25 guutuu isaa eere. Gamoowwan 12,000 ol ta'anis barbadaa'uu isaa ibsee uummanni 10,000 lakkaa'amanis manaa fi qabeenya isaanii dhabanii ibiddichis lafa hektaara 16,100 yoo uwwisu namoonni 150 olis naannoo isaanii gadhiisanii akka ba'an beeksisee jira. Jiraattonni Hooliwud maallaqa doolaara miliyoonotaan baasuun manneen jireenyaa sadarkaa isaa eeggate kan ijaarratanii turan namoonni bebbeekamoonis balaa kanaan manneen isaanii kan dhabanii jira yeroo ta'u agammaattis balaa ibiddaa kanaan qabeenyi barbadaa'e maallaqatti yoo jijjiiramu doolaara Ameerikaa biliyoona 250 ol akka ta'us ibsameetu jira. Jiraattonni manneen isaanii jalaa gubatee inshuraansii qabaatanis manneen Los Angelesitti gubatan mana 1-2 miti manneen 10,000 lakkaa'amanidha. Kanaafuu qabeenya kana hundaa inshuraansiin nuuf kanfaluu dhiisuu danda'as jechuudhaan qabeenya isaanii inshuraansiin isaaniif kanfaluu isaa irratti shakkii akka qabanis ibsatanii jiru. Ameerikaanis biyya duriitti addunyaa kanaa taatus balaawwan garaagaraa ofirraa ittisuuf meeshaawwan ammayyaa hedduu qabaattus balaa ibiddaa saffisaan ishee irratti ka'e kana ittisuuf biyyoonni akka Meeksikoo fi Kanaadaa ogeessota ittisa balaa ibiddaa fi xiyyaarota ibidda dhaamsuuf itti dhimma baatu akka isheef ergan gargaarsa gaafatteetti isaanis erganiifii jiru. Biyyoota ogeeyyii ittisa balaa ibiddaa gara Ameerikaatti erguuf fedha qaban keessaa tokko kan taate Yuukireenis ogeeyyota ittisa balaa 100 ta'an gara Ameerikaa erguuf qophaa'uu ishee beeksistee jirti. Pirezidaantii Yuukireenis baroota darban keessaa waraanarra yeroo turretti waraana keessaa akka baanu nu gargaartaniittu nutis balaa ibiddaa kana keessatti isin gargaaruu barbaanna jechuudhaan ogeeyyota ittisa balaa 100 erguuf qophiirra akka jiran beeksisanii jiru. Yuukireenis haga kana ogeeyyota ittisa balaa ibiddaa ergitee Ameerikaa bira dhaabbachuuf qophaa'uun ishii miidiyaalee Ameerikaatiin bal'inaan haasa'amaatii jira. Yeroo ammaa kanas ogeeyyonni ittisa balaa 14,000 ol ta'an xiyyaarota 84 deeggaramuudhaan ibiddicha to'achuuf yaalanis ibiddicha to'achuun matumaayyuu hin danda'amne. Kanaafuu duulli ibiddicha dhaamsuuf taasifamu ammas torbanoota kan dabalatuu fi ibiddichi qabeenya doolaara biliyoonotatti tilmaamamus nyaachaarra itti fufuu akka danda'u ogeeyyonni ittisa balaa fi ogeeyyonni raaga haala qilleensaa ibsanii jiru. Dabalataanis akka ibiddicha maatee miidhama akka kanaa geessisu kan taasise haala qilleensaa gogaa naannichaa fi bubbee qofa osoo hin taane dhibaa'ummaan bulchitoota Kaalifoorniyaa illee balaa kanaaf sababa tokkodha. Qeeqni jedhus bulchitoota Kaalifoorniyaa irratti yeroo ka'u walgaarreffannaan Dimookiraatotaa fi Rippaabilikaanota gidduutti uumames bulchaa Kaalifoorniyaa miseensa Dimookiraatotaa ta'e Gaaviz Niwus irratti qeeqni olaanaan akka isaan irratti ka'us taasisee jira. Guyyaa muraasa booda gara Waayit Haawus kan seenu Doonaald Tiraamp illee tibba darbe bulchaan Kaalifoorniyaa Gaaviz Niwus aangoorraa bu'uu qaba jechuun isaanii ni yaaddatama. Kanaan boodallee Gaaviz Niwus irratti dhiibbaa akka uumanis ni eegama. Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti namoota goomsa hin qabnetu balaa kana to'achuuf yaalaa jira jechuunis hooggansa Kaalifoorniyaa qeeqanii jiru. Egaa daawwattoota keenya balaan ibiddaa Kaalifoorniyaa akkuma itti fufetti jira. Dhimmi kun gara fuulduraattis maal irra ga'e kan jedhu jala bu'uun kan isiniif gabaasnu ta'a. Amma oduu itti aanutti darba. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan hordofuu hin dagatina. Gara oduu lammaffaatti darba. Oduu keenyatti aanuun Liibiyaatti hidhattoonni baqattoota ukkaamsuun dararaa hedduuf saaxilaa jiru. Namoota booji'amtoota kana keessaa tokko intala lammii Itoophiyaa Naayimaa Jamaal jedhamtu. Naayimaan naannoo Oromiyaa magaalaa Shaashamannee irraa gara Liibiyaatti kan godaante yeroo ta'u yeroo ammaa kana dararaa hamaa keessatti argamti. Dhaabbanni Refugees in Liibiyaa jedhamu fuula X isaa irratti Naayimaa fi baqattoonni biroo bulchiinsa Liibiyaa Kufraa jedhamtu keessatti hidhattoota jala akka jiran beeksiseetu jira. Akkuma suuraa fi viidiyoo kanarratti argitan Naayimaan afaan ishee huccuun hidhamee qaamni ishee illee funyoon hidhamee dararamaa jirti. Hidhattoonni baqattoota kana ukkaamsanii jiranis suuraa fi viidiyoo Naayimaa yeroo afaan ishee uffataan hidhamee jiru agarsiisu kana gara maatii isheetti erguun yoo maallaqa nuuf ergitan qofa ishee gadhiisna jechuudhaan maatii ishee beeksisanii jiru. Obboleettii Naayimaa kan taate Iftuu Jamaal jedhamtu BBC afaan Amaaraatti akka himtetti Naayimaan ji'a 8 dura magaalaa Shaashamanneetti barnoota kutaa 11ffaa addaan kuttee gara Liibiyaatti godaanuu ishee ibsiteetti.
akka isheen jettuttis suuraa fi viidiyoo nuuf ergu yeroo ishee dararaan nutti argisiisu ergaa sagalees ni ergu obboleettiin keenya yoo maallaqa isaaniif hin ergitan ta'e na ajjeesu yeroo jettu sagaleen ishee ni dhaga'ama jechuudhaan yaada ishee BBC Amaariffaatiif ibsitee jirti. Haa ta'u malee akka iftuun jettutti maatiin isaanii maallaqa gaafataman kana erguuf humna hin qabanii dhaabbanni dhimma baqattoota Liibiyaa hordofuu Refugees in Liibiyaa jedhamus akka ibsetti shamarreen ganna 20 Naa'imaa Jamaal caamsaa darbe Liibiyaa erga seentee guyyoota muraasa booda hidhattoota kanaan qabamte erga hidhamtee booda suuraa fi viidiyoon ishee kan dararamuu fi reebamuu ishee agarsiisu maatii isheef ergame. Akka iftuun jettutti maatiin kun maallaqa gaafatame walitti qabuuf gargaarsa gaafataniiru garuu hagammaatti kanfaluu hin dandeenyes jechuun ibsameetu jira. Obboleettiin ishees akka jettutti maatiin sagalee Naa'imaan erga dhagaanii torban 2 ta'eera garuu maallaqa yoo arganne malee akka isaanitti hin milbillee hidhattoonni kun nu akeekkachiisanii jiru baay'ee yaaddoo keessa jirra jechuudhaanis yaada ishee ibsitee jirti. Dhaabbanni Refugees in Liibiyaa jedhamus akka ibsetti dhiyeenya kana gidiraa fi dararaan jiru cimeera kun immoo maatii irratti dhiibbaa guddaa geessaa jira. Namoonni Naa'imaa butanis ishee gadhiisuuf doolaara 6,000 kan gaafatan yoo ta'u maatiin ishees maallaqa kana walitti qabu waan humni isaanii danda'e hunda gochaa jirus jedhanii jiru. Viidiyoon maatii Naa'imaaf ergames Naa'imaa qofa osoo hin taane baqattoonni hedduun haala hamaa keessa akka jiran agarsiisa. Viidicha keessatti harkaa fi miila Naa'imaa dachee jira. Afaan ishee huccuun haguugamee kan jiru yeroo ta'u viidiyoo fi suuraan isheen akka dararamaa jirtuu fi dhiigaan haguugamtee jirtu mul'isus ni jira. Viidiyoo fi suuraa dhaabbatichi gadhiise keessatti Naa'imaa qofa osoo hin taane miidhamtoonni namoota butamanii gara 50 ta'an biroollee ishee duubaan hiriiranii ni mul'atu. Falmitoonni mirga dhala namaas daldala garbaa Liibiyaa keessatti adeemsifamaa jiru addunyaan dagatte jechuun hawaasa addunyaa komachaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa fi baqattoonni biyyoota Afrikaa biroo irraa jireenya isaanii jijjiiruuf jecha gara Awurooppaatti yeroo godaanuuf jedhanitti galaana Meeditiraaniyaanii osoo hin ce'in dura Liibiyaa keessa qubatu. Egaa Naa'imaa fi baqattoonni biroo gara Liibiyaa biyya waraana waliinii keessa jirtutti baqatanii dararamaa jiran dhumni isaanii maal akka ta'us hin beekamu. Dhimma kanarratti odeeffannoon biraa kan ba'u yoo ta'e jala bu'uudhaan hordofee kanaan isin qaqqabsiisu ta'a. Amma gara oduu keenya isa kan dhumaattan darba. Oduu keenya sadaffaatiin tibbanaa Yuunivarsiitii Ambootti barattoonni hiriira ba'uun komii qaban ibsatanii jiru. Yuunivarsiitii Ambootti barattoonni komii qulqullina nyaataa dhiyaataa fi jiru irratti qaban hiriira nagaa ba'uun dhiyeeffatanii jiru. Tibba kanaa erga ministeerri barnootaa baajata oolmaa nyaata barattootaaf fooyyessee haalichi darara hammaachuu barattoonni himanii jiru. Akka barattoonni kun jedhanitti nyaanni nyaannu dhukkuba garaachaaf nu saaxila. Nyaanni nuuf dhiyaatu bishaanillee gadi dabarsuun ni ulfaata. Yuunivarsiitii Ambootti dhimma nyaataa irra deddeebiin komii yeroo dhiyeeffannu nyaati hin banne nuun jedhu garuu waan nuti itti jirru rabbi qofatu argaa jira maaloo sagalee nuuf ta'a. Rakkoo nuti qabnu rakkoo nyaataati. Nyaata dhiyaachaa jiru qulqullinni isaa kan nama gaddisiisudha. Qaamni dhimmi ilaallatu nuuf furuu qaba. Jiraachuuf nyaachuun barbaachisaadha. Barachuuf ammoo sooranni murteessaadha. Ijoolleen qarshii qaban yeroo tokko tokko alaa fayyadamu. Nuti ilmaan hiyyeessaa rakkoo kana eenyumatu nuuf dhagaa maaloo furmaata nuuf barbaada jechuun barattoonni yuunivarsiitichaa komii qaban dhageessifatanii jiru. Qaamni dhimmi kun ilaallatus sagalee keenya dhaggeeffachuuf furmaata akka nuuf kennu ni gaafanna jechuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Amboo gaafachaa jiru. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan ani guyyaa irraatiif isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Odeeffannoowwan biraatiin haga walitti deebinutti nagaannaa tura. Chaanalii keessan chaanalii Gammee Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hagammaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa nagaan tura.